Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kummatii wajjin jira jirtu baga jiraattan baga nagaa fayyaa taatanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka isin jirtanutti nagaa fayyaa isin haa taasisu isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kummatii wajjin akkuma argaa jirtan kana viidiyoo kana irratti egaa manni biyya keenya keessatti seeraan alaan ijaaramee fi akkasuma lafti duwwaan seeraan ala bitamee akka nama harkaa fuudhamuu fi akka diigamuu yeroo dheeraadhaaf labsamaa ture. Egaa kun akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtan wanti sun hojiitti jijjiiramee eegalee jira jechuudha. Egaa namoonni as keessaa biyya ormaa deemanii qabeenya isaanii kana waggaa dheeraadhaaf laffa'anii qabeenya kana horatanii biyya kootti mana kootti galee naara galfadhaa, mana ijaarradhe keessa taa'ee naara galfadhaa, lafan bitadhetti immoo ijaarradhee naara galfadhaa jedhanii kan yaada qabanuu fi akkasuma immoo kunoo ilmoo baatanii akkuma isin argaa jirtanu kana mana isaanii keessaa egaa gadari'amuutti jiran jechuudha. Kana arguudhaan egaa namoonni biyya isaanii galanii mana waggaa dheeraa biyya ormaa keessa laffa'anii karaa dheeraa kutanii beelaaf dheebuuf aduuf bokkaadhaan waan hundaan jechuudha. Egaa mana namaa keessa waggaa dheeraa laffa'anii qabeenya kana horatanii haala gabaabaa ta'een guyyaa tokkotti qabeenya isaanii waggaa meeqa hojjetatan kana dhabanii jiru jechuudha. Kanaan itti dhaga'amuudhaan aarii miira keessa galuudhaan immoo namoonni lubbuu ofii dabarsanillee as keessa jiru jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala egaa rahmata haa godhuu fi isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan obboleewwan keessan bira akka ga'u abdiin qaba. Inshaallah akkasiin sheerii gootanii akkasuma immoo chaanaalii kanaaf maatii taatanu abdii guddaan qaba. Maaliif yoo jettan wanti kun nama hedduu fayyada waan ta'eef akka irraa of qusatanu namoonni lafaa fi mana seeraan ala bitanii jiranillee akka gara seeraa qabeessa ta'etti akka jijjiirratanu yoo hin taanes immoo bakka sanarraa egaa haala seera qabeessa ta'een akka deemanu jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi nama gaddisiisa. Waggaa hedduudhaaf waggaa dheeraadhaaf mana namaa keessa laffa'anii hojjetanii bakkee kana ijaarratanii yeroo kaanii jedhan immoo haala kanaan dhabuun dhugaa miira keessa nama galcha. Kanatti immoo waan wal qabateef wanti isin of qusachuu qabdanu jechuudha. Lubbuu ofii dabarsuu irraa of qusachuu jechuudha. Maaliif duniyaa kanarratti wanti deebi'uu hin dandeenye lubbuu qofa. Waan hedduuyyuu yoo lubbuu qabaatanii fayyaa nagaa ta'anii jedhan deeffachuun hin danda'ama. Kan duraanii sana caalaayyuu hojjetanii jijjiiranii jechuudha. Deeffachuun waan danda'amuu fi lubbuu keessanitti hin dafinaa isiniin jechuun barbaada. Lubbuun maaliinuu hin jijjiiramu, lubbuun maaliinuu hin qayyaramu jechuudha. Yoo lubbuun keessan jiraattee jedhee waa hedduu arguu dandeessanii, yoo lubbuun jiraatee jedhee manas kamiyyuu bakka sanatti deebisuu dandeessan. Garuu al tokko immoo lubbuun keessan yoo darbee jedhee asirraa aartanii lubbuu keessan dabarsanii rabbiin biratti immoo dhaqxanii lubbuu rabbi kaa'ee fuuchuudhaan ammoo qixaaxii kan sana caalutti nu geessa waan ta'eef kanarraa of qusannuun isiniin jedha. Dacheen addunyaa kanaa manni kun mana duniyaa kanarratti keessa jiraannudha malee mana akiraati miti. Manni akiraa immoo mana keessaa godaanuun hin jirredha. Kanaafuyyuu duniyaadhaa jennee akiraa keenya balleessuurraa of qusannu. Manni nama jalaa diigamuu qofa itoo hin taane namoonni hedduun waan sababa adda addaatiin jechuudha. Jaalallee ofiitii wal dhabuu, abbaa manaatii ofiin wal dhabuu, akkasuma qabeenya guddaa kana waggaa hedduu lafaan dhabuudhaan lubbuu ofii kan dabarsan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf lubbuu kan keessan qusadhaa. Lubbuun maaliinuu hin jijjiiramu, lammaffata hin uumamu. Lubbuun keessan isinii deebi'ee fuuldura rabbiitti immoo dhaqanii irraa gaafatamu jira waan ta'eef gaafii guyyaa sanarraa rabbiin najaanuu haa baasu. Yookaan lubbuudhaaf gaafatamuu iyyuu ton taane hojiidhuma keenya dogongora keenya guyyaa guyyaadhaan hojjetaa oollu iyyuu rabbiin niifama gaafataa oolarra waan ta'eef lubbuun immoo waan salphaa miti. Namni lubbuu tokko baase akka nama lubbuu nama hundaa baaseeti waan ta'eef namni lubbuu tokko immoo du'arraa baraareedha akka nama lubbuu addunyaa kana hundarraa baraareeti waan ta'eef rabbiin fuulduratti immoo dhaqanii akka nama lubbuu nama hundaa baaseetti gaafatamuu irraa of qusannu. Egaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qabeenya keessan kan isin jalaa barbadaahee jedhe egaa rabbiin bootatti isiniif deebisu. Akkasumallee irratti rabbiin obsa isiniif kennu isiniin jechuun barbaada. Namoonni wanti kun isin irra gahee jedhe egaa amma naannoo wanti asirraa eegalee naannoo hunda akka qaqqabu shakkii tokkollee hin qabu jechuudha. Anuma dabalateeyyuu namni manaa fi lafa seera qabeessa of hirkaa qabu muraasa jechuudha hin jiru. Egaa dafnee yaa obboleewwan koo biyya ormaa keessa jirtan of qaqqabanne waan kaffalamuun barbaachisu kaffallee manaa fi lafa qabnu qabeenya qabnu seera qabeessatti haadeeffannuun isiniin jedha. Maaliif jennaan biyya keenya keessatti yeroo dheeraadhaaf lakkaa'amaa haasa'amaa ture jechuudha. Manni sirra deemamee lakkaa'amaa ture, laftillee akkasuma jechuudha.
lafa bittanii lafa hin kaa'inaa, mana ijaartanii mana seera hin qabne, kaartaa hin qabne hin bitinaa, kaartaa irratti hin ijaarsisinaa jedhamee jira jechuudha. Egaa haala kanaan wal qabatee naannolee adda addaa irratti yeroo dheeraadhaaf labsamee jira. Akkasumallee gochi kun naannoo adda addaatti raawwatee jira jechuudha. Waan haaraa miti, haa ta'uutii garuu immoo inni alanaa kun kan isa duraanii caalaa baay'ee waan namatti dhaga'amudha, waan nama gaddisiisudha. Dhugaa dubbachuuf wallaahi wanti kun jechi gadda kanaa jedhanii ibsanu hin jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa wanti godhanu hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obsanuuf kennu. Kan nurka jiru rabbiin nuuf eegu. Obboleewwan koo mana namaa keessa jirtan asabdanii qabeenya keenya dhabnee waggaa meeqa laffaatanii bicuun isin ergate, guddaan isin ergate, waa hedduu keessa, magaraa hedduu keessa jechuudha darbitanii waggaa meeqa marrumaan keessa hidhattanii hojjettanii kaatanii qabeenya kana dhabdan rabbiin obsa isiniif kennu isiniin jedha. Kan immoo ofirkaa qabdan yeroo wanti akkanaa ka'u kana keessatti manas ta'ee lafa siin bitina, maallaqa keessan ol keewwadha. Maaliif wanti akkanaa eega darbee ka'e booda lafa seera qabeessa ta'u akkasuma immoo mana seera qabeessa ta'e bitachuu wayya malee yeroo kana keessatti waan tokko gochuudhaaf hin yaadinaan isiniin jedha. Wanti kun immoo yeroo nama qunname kana qofaa miti, rakkooleen adda addaa yeroo nama qunname jedhee lubbuu ofii dabarsuun baay'ee tokko waan hin taanedha jechuudha. Waan boruu irraa nama gaafachiisudha jechuudha. Kana qofaa miti, waa hedduutu jira. Mana namaa keessatti namaa wal dhabuutu jira, maatiidhaan wal dhabuutu jira. Egaa waan adda addaati jennee lubbuu keenya hin dabarsinu, lubbuu keenya eeggannu. Qabeenyi hin dhufasii, hin darbasii. Namnis immoo guyyaa qaniisaa hin beeku waan ta'eef hamma rabbiin duniyaa kanarratti nama uume nama jiraachise isumaan nagaa taanee jiraachuutu gaariidha isiniin jechuun barbaada. Wallaahi kun baay'ee tokko waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Kana jedhanii ibsuunis baay'ee ulfaata. Egaa obboleewwan koo bakka hedduu keessa jirtan of eeggannoo cimaa akka gootanu asumaan ergaa koon isinii dabarsa jechuudha. Yeroo kana keessatti biyya ofii kana keessatti biyyatti dhalattee guddattee gadadoo baqa deemame namni gadadoo keessaan baha jedhee hadhammoo deebi'ee gadadoo suma sanaa gadiitti immoo yeroo deebi'ee jedhu baay'ee namatti dhaga'a. Maaliif biyya ofii keessatti biyyatti dhalatnee guddannee lafti keenya irratti jechuudha. Wanta akkanaa yeroo nama irra ga'u dhugaa baay'ee tokko haala seera qabeessa ta'een illee otoo ta'e bareedaadha. Garuu immoo haala kanaan qabeenyi namaa ijaa laalu mancaasuun namichi inni amma dhufee akka kana taankiitti kaa'ee garagalchu kunis mana qabaa, jireenya qabaa. Inni immoo ajaja kana baases immoo mana qabaa. Wanti boruu irra ga'us hin beekamu. Egaa wanti godhanu hin jiru. Obboleewwan koo rabbiin isin eegu bakka isin jirtanutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.